hundan dubbisini. Yaa hin dubbisin komentii nama. Komentii yoo dubbiste beektaa uffata lafa keessee deemta waan ta'eef. Akkana siin jedhee bar anis akkana jechuun si galee amma yoo namni arrabsee akkana waan jedhee dubbeen waan kan babal'ataa deema si galee wanta darbu jennee waan hin taane walitti darbaa deemna isheen barbaadna geedha jecha akkana jette namni nama jedhu. Kana jechas waan akkanaa bira darbaatti na beeku ammas akkumatti bira darbu. Ajandaa dhufu hunda namni ajandaa barbaadee kana kan godhu goonan yoo milee wallaahi abaddu nama arrabsu nama xiqqeessu ne. Namni gaafa walitti dhufee jedhe citti baay'ee waliin qaba si galee nama citii namaa san dubbatu. Yaa dhugaateetti. Kanaaf namni miidhe nama miidhu inshaAllah rabbiin hunda caala sodaa sanaa. Wallahi sanuma inshaAllah. Rabbiin kulli teennaa yoo haqa jechuu qahaasaa sitti baay'isuu bareedduu koo naa jiraadhu naa jabaadhu siin jedha ishee hedduu si jaaladha hedduu si kabajja qaaliiti. Galatoomii maaluuti. Kanaan duratti aktirinaan jettee taruuti. Galata wala anaa hunda caala waan ofii bar namni waan namaa gochuu baatee maallaqa kennaa waan hundi dhumatu si galee afaaniin aktirii namaan jettu wallee hunda caala bar jabina tokko si kenna wallaahi gaafa namni immoo duuba harka rukkutee barata akkana akkas yoo jedhan bicha aamileen kee cabaaddee gaafa namni immoo dhiisi waan akkanaa siin jedhe wayi namni wal booyi kunaan jedhe jetti galee. Jabina si namni wasi gorsi namni jabaadhu sinjee namni namaaf wallaahi kennaa hunda caalu namni nama jabeessu namni hamaan akkuma jiru gaariinis ni jiru dubbii namaa keessaa ijoon ati fudhattu ni jiru dubbii nama hunduu osoo hin taane sigalee gaafa rakkina keetii sana ammoo abshir namni siin jedhu keessa keetii. Surat dawalan. Yani jirtae. Tuwe dubbitu badeti. Ya, dhugaa keetii. Anama yoo ilaalteetiin jettu jechuudha. Wanni namoota hin jiru ni ilaalta ni argita yeroo baay'ee. Tan bultii namaatiin fiigdu ta'ee, tamma namaa keessattis tumamtu ta'ee. Wanni ani hin taane hin jiru bar TikTok kanarratti jechuudha. Wanni lubbuun bichaan na hin baane lubbuu namaa bichaa hin baaftinaan hin jenne malee maqaa 99 nama hoggaasan. Wallahi guyyaa takka itti gaddeen beeku. Guyyaa takka maakiroo sekendii takkaa fi jechoota kana naan jedhaniiranii ooyi maal abbaa kiyyaa ta'uun qabadheem wallahi mataa gadi qabadheem beeku rabbi adii zakka kadhe. Amma fidanii TikTok kanarra mataa kee gombisanii na arrabsanii ajandaa na godhatanii suuraa koo duuba kaanii narraa caffaranii hangizee isaan akkasin narraa caffaran sanfa hin natti tolaayyuu yeroo isaan akkasin suuraa kompoosii horii narraa caffaran natti tolaayyuu maaf yoo jetteen zambii meeqanarraa hidhiqaa jiran waa meeqanarraa hir'isaa jiran diinii meeqanarraa hir'isaa jiran. Gati kana ta'eef natti tola bakka injiraa miti yeroo isaan akkasitti namni shirna godhee barhaa dhafaatee mana wayiitti akkana intalli akkasii arrabsaarti bareeda gooteeyyuu miti ka barbaannu hooma akkanaati jedheetumaan bira dabarfadha. Inni barbaada nama fakkeenyaaf anquba isiin qabu TikTokii banachuu isii hin beeku eessa jirti isii hin beeku eessa dhalate isii hin beeku gizee inni TikTokii na duuba banatee duuba kiyya dhabatee balbala duubatti yeroo inni wacaa bulu anammoo halkan guutuu lalkazana jedhee diriirfadhee rafee hirriba kiyya quufee gizee qabu viidiyoo arga. Isumaayyuu quban qabu barani. Arrafaa bula idin arra caffaraa bula. Miskiina walla. Kanaaf injiraa miti. Osoo kan gochaa fi jechi nama miidiyaadha nama balleessa ta'e faristi waan ana balleessa. Ammas namoonni hedduu ni jiranii amma yeroo argitu aslii fa'a namoota hedduu jechuudha. Ni jiran garuu jechi namaa daran si cimsuu qaba si jabeessuu qaba. Gochi namaatis akkasumas si jabeessuu qaba. Wallahi ana hiriyaa xiyyaatan akkaan jaaladhu intala abbeeraa kiyyaatan abbaan kiyyaaf abbaan isii tokko irraanii wanni narra ga'ee jiru yoo si hime wallahi mimmaan si boochisa. Gina immoo jabduu ta'ee dildila san hunda qaxxaamuree jechuudha. Kanaaf atis jabduu akkasii akka taatu abdii sii qaba. Oromoo kallattii hundattuyyuu akkas wallahi. Si bira jira. Sumay koya sumay naati jabbaata yeroo feete gattaafee
لا يزين بر كومنت يلا بر أجندة ومارتي بر مال جت نرجتو دوبرتين تيك توك في فيسبوك الرمال قوتي شرطة كنا بقى قوتي Beka gooti bar majja qaba odoni midiyaatti dhufeeshin keessanii feesbuuk si gaafattee bar beka gooti wallaaltee miti be jaamummaa dhabdee namni garuu meeshaan godhee isii irratti gad deebisee arrabsaanii jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Laa beekaa waan abdiiti wanti guddaate ani jechuun hakika dubbachuudhaaf osoo kennaa numtuu yuutti ni qabatte laala mala jaratti lachuu badii qabdi beektaa garuu dammoo osoo kennaa numtuu yuu badii hunduu yuu badii qabate ni kennu maanan lolaan siif galee amma fakkeenyaate jechuudha osoo obboleettiin kee namaa wal lolte maammeen dhufe kinoo gudi osoo obboleettiin kee namaa wal lolte obboleettuma keetiin lolatta miti obboleettii keetiin lolatte. Maammee koo akkam jirta ana malaalka Itoophiyaa dhaqee yeroo deebi'e sanitti wanni gaddi guddaan na dhagayamu maammee kana osoo hin argin deebuu kiyyatu na dhagayamu natti dhagayama bakka. Mudhii hiyyan na cabe yeroo Itoophiyaa jiru san innis Itoophiyaa jira wal arguu dhabuun kenna na gaddisiisa. Rabbi jedhe alafaate mucaan ajjeesta wallahi miski nama sanaa qallatee bar jiru Itoophiyaa. Sitti moo kennaan inni laatti nurraa dhiisimee waan ofiitiyya bagumaan arginiyyuu. Rakkoodha dammoo ajandaa walitti dhimma. Dhugamaan heerumte Sumayyaani. Eega rabboon daraja kana naa kenne Ameerikaan je'anchi. Ana ofii hamzaa jedhee si dhiisuu kiyyatti baay'ee gaddee. Dhugaa rabbi dhugamaan heerumte moo akkanuma beelloo uffatte qoyi kaleessa irra deebi'ee viidiyoo sana harka lama laaleen jettu. Namni sitootaa bitanaa ergaa. Yalla kam shurraa. Namichi kasi fuudhee hoolsa jira kasi fuudhee. Gosoonni ati sodaattee Inni social media baasaan obbo mana keenya nama raaddeemu Nokia qaba innis. Faate social media tana solar social media fida. Ambarii kayyoo qubeetti dira jedhee Ino ku WhatsApp wal jalaa fudhataa kun imo wal jalaa fudhataa kun Facebook wal jalaa fudhataa kun TikTok wal jalaa fudhataa. Kalle anne. Bora mo jaarsa kos narkaa fudhachuudhaaf moo? Anu walaa waan biraatiif heeruma dhabee hagana ture see ta'ani waa jaaladhe taanaan onneen tiyatuun faarsi na gooti fuudhee asirra ol darban jettu. Wai kan jedhu garuu waan ofii atangaa madhiira baay'ee faasita suuraa maxxasita maammee aljazeera si maxxasuun argine maa wallaahi isa dhugaa. Ani maammee waan maxxansu didee beektaa waan onnee irraa jaaladhuuf jecha ani maxxansuun jaaladhan sukkaara godhadha dhiiraan akkaan jaaladhu jechuudha. Yeroo ani faarsee ka'ee dubartiin na duukaa faarsitu dhugaa rabbii. Sukkaari dhibba na gala gatii ta'eef maammee an abadan wanni fedhe osoo galee poostiin godhu suuraa isaa. Kushikee wallaahi. Nama meeqa poostii godha garuu isa poostii godhe. Haadha faate wanni nama nu keessatti waa takka nama na qoosni qoosadha siirees. Yaani fakkeenyaaf oduu abbaa mana qabadde osootiin jechuudha. Anaan gurfatu erga danda'e dubartiin biraallee kan diinii qabdu heerumtu anuuttan fuudha. Isuma wallaahi rakkoon qabu aadi. Karaayyuu gisee danuu harka irra caalatti maal si fakkaate dhiiran dhiira fuudhetu dubartii bulfachuu beeka. Isuma wallaahi naqan isinin jedha. Dhiirri fuudhe laa. Dhiirri fuune dhiirri fuudhe sirriitti bulfata dhiirri fuune laa. Dhuguman isinin jedha jechuudha harka irra caalaa. Dammoo kennaa rabbiiti waan ta'eefi. Kanaafuu inni wayyaa fuudhuu wayyeessu fuudhaa rimaa. Maal jechuu keeti yaali isa fuudhee niitii lammataa ta'uu moo isa fuudhee kemuu wanti yaani. Inni qabeenya qabaanan hanga afuruyyuu tan fuudha. No problem. Sunnaadha obboleettii tiyyaan ibidda irra baala moshkila. Qabeenya malee jaarsa guddicha kanaa ani ammallee dhiisime yaakuma jaarsa guddicha ganaa inni qabeenya fudhatee dulloome maa ani firiidamiin fedhadhu kooshitee inshallah wallaahi. Ani kaasunnaa ergama rabbiitiin yeroo hordofa waan ta'eefi. Fakkeenya erga sunnaa isaanii hordofe erga musliima ta'e umriin hin madaalu eenyuma taanan jechuudha. Jaarsa waggaa 60 ta'e dubartii waggaa 15 fuudhuu hin danda'a rakkoon qabu. Sunnaadha kun aadi. Dhaaraa dubartii waggaa 40 ol yoo geesse rakkoodha isheedhaaf malee waan tokko irratti daangaan hin daangessu umrii jechuudha erga waliif ta'anii.
kana gumma sanu ta'u feti jechuudha. Yonte argameti argamu mari argameti. Kali dakku. Lakin dubbisin sumeti adarani dubbisin Ani akka bolummaa kan kootti maalan isinin jedhe isin fakkaate yaa dubartii social media kanarra jirtan silaa yaa rabbi nuuyyu social media kanarra achi nu galchibboo yaa dubartii social media irra jirtan wannan isinin jedhamu keessatti inni fuudhee jira jettaniitoo of hin tuulina dhiirri keenya qaaliidha kana beeka sitti dhufee naani nama sunnaa ergamaa rabbii hordofu ta'ee taananii nama jaartii ofii seeraan bulfatu ta'ee taanan nama diinii ofiif qooqamu ta'ee taananii heerumaa dhuguman isiniin jedha wallahi jaartii lama miti sadii iyyuu haa qabaatu arfaffaa itti dabalame ati shuu marra koo qabu wal tasmaammatanii ennaa isin ikkoo dubartoota jannataa taatan malee jahannamaan taatanii rakkoon qabu sunnaadha waan ta'eef kun jechuudha karaa akkasitti keerii argattaa jechuudha osootiin dhiirri tokko dubartii afur kan fuudhu ta'e dubartoonni akkatti addunyaa kanarratti hin baay'attu jechuudha maaliif tuuwwan hin kafartuu tuuwwan dammootiin hoteela irra galtuu bakka zumootiin dhaabbattu zinaan hin baay'atu ilmaan zinaan hin baay'atanii Amma bakkantaan waan isaan fitaa jirta habibtiiti yaa dhiirri yeroo ammaa dubartii takkitti iyyuu horachuu dadhabdeerti eessaa fuutee dubartii afur horatti kan firaa munarraa kan banaa jiru nada keessattu dhugaa rabbi waan akkana kana shira hin taane nurratti adeemsisaa jirta sumayyaa walla kam daawwan beebii Maal dandeessan osoo jedhani waan ofiisin jechuudha. Maal keessaa hitan bakka masaamusan keessaa hitan quraana keessaa isiniif hin danda'u malee jechi rabbii shaara'u malee jechuudha. Jaalattanis jibbitanis masaanuu hobbitiya dhageeffadhu mee waan si himaa dhageeffadhu amma jechuudha dhiirri yeroo ammaa dubartii takkitti iyyuu dandeettee ulaagaalee isiin barbaaddu waan isiin barbaaddu guutee fi horataa jirtu lama fuudhu miti jechuudha fakkeenyaaf dubartiin jechuudha kushiinaa maqaan keessatti gubannee malkii fixannee bifa fixannee waggaa 8 waggaa 9 hojjennee ajnabii afoo dhaabannee akka garbaatitti jechuudha kushiinaa arabaa keessatti dhiinni kenna laatamee dhiira akkasii waan adaal jechuudha dubartiin kabaja qabdu haqiiqa siima dubartiin kabaja qabdu dhiiruma kabaja qabu bira dhaabbatti galee dalagachuun rakkoon qabu haa dalagattu garuu dammoo dhiirri suni jalqabuma yoo itti makamtu sharxiiwwan ati barbaaddu san nama si guutuu danda'uudhaan takka jedhe si ulfachuu nama danda'uudhaan lama Rabbiin saamoo sodaanii qaba nama sodaa rabbii qabuudha nama diinii qabuudha itti yoo hubattee itti seenti ta'e yoo nama rabbiin isaa sodaatu ta'e haadha ofii seeraan buufata haadha manaa warra akkasiitu naafa gaaddi fa dhiira hunda walitti nu harkaan qabiniito dhiira qaqqaaliiwwan aalimaawwan mee qaqqabna sheektota mee qaqqabna akkasumas dammoo shabaaba mee qaqqabna qaalii kan ta'ani sheekidha jennee jedhanne shakshaakii meeqa argine maal taate sumee kan korabbii jedhiiti an adda sitti hima wallahi meeqa tokko hin qabu sunnaa guutaa fedha dubartii guuta jedhanii itti dhaqanii gaafa mana isaa dhaqan algaan isaa luka takkitti hin qabu maal taate ati wallahi takkitti irra cabdee takkitti irra cabdee jirti lubbuuti dhagayi shari'aan sirriidha afur fuudhaa jetti maaliif ati halaalaan ta'etti obboleettiin tantee takka haraamaan taa'uu irra masaanuma taatee jiraattutu irra bareedaadha garuu usuu akkasitti jirtuuyyuu nikaa rabbiitii fi karaa rasuulli jedhane osoo jirtuuyyuu meeqa kamtuuyyuu ala laalaadha dubartiin tun maalirratti hanqina abbaan manaa isii qabu irraa kan ka'ee jechuudha. Kanatti dogongora guddaan nurra jiru keessaa laal wallaahi dogongora nu qabdu keessaa dhiirri hundi takkaffaa irratti takkameeti laal jechuudha. Osoo dhiira filannu nutiin jechuudha dhiira gaarii of dabarsaa jirraa jechuudha. Dhiirri hundi akka takka hin taane ni amana bara nama dhibba keessa parsantiin 85 dubartiitu dhiira horataara waddaachum xallaachum haatinu dubartiitu dhiira horataa jira jechuudha
Fakkeenya biyya Saudi keessatti waa meeqa taatee rakkattee biyya Kuwait keessa waa meeqa taatee rakkattee ajnabii meeqa harkaan isii qabee ajnabii meeqa waan hin taane irratti raawwateetiin qarshii hojjettee isa ergitee inni manaan ijaaraa jira jechuudha. Waggaa saddeet waggaa sagal waggaa kudhan. Dubartiin gaafa isin biratti waggaa shan gaafa isin biratti waggaa tagageetu baasaboora baasaa fi jira bar. Ulfa irraa baasee baasaboora itti baasaa jira bar sumee koo argaa jirra jechuudha kuniin shakkii maleedha jechuudha. Ni fuudha gaafa waggaa takkaa ulfa yoo ulfoofte iyyuu ulfa irraa baasee baasaboora itti baasaa jira jechuudha. Manaan gayatee jennaan usumaatiin isaa gosti isaa goshoon isaa irraa hin gammadin kushiina arabaatitti ergaa jira jechuudha. Dila kanaan ammoo dubartii afur fuudhuu qaba dhiirri yoo jenne takkitti iyyuu fuudhaa hin jiru. Takkitti iyyuu bulfataa hin jiru. Sunuyyuu kushiina hambaa keessatti gubataa kushiina hambaa keessatti miicamaa jirti. Wal dhaggeeffannaan ishii walii fuudhanna yaada walii takkaffaanutten waan jedhu keessatti jim jedhe ati kennaa cal jedhe okay nafa isheetu wajjin haasaa jechuudha. Laan habibtiti waan sin jedhu keessatti jalqabumarrattuu dhiira si bulfatuuf dhiira sodaa rabbii qabu yoo horumte ta'e abbaan manaa akkasii yoo horumte ta'e namni rabbiin isaa sodaatu daa'ima garaadha qabu baasee deemtu paaspoortii baasee fi biyya alaa hin ergu. Jalqabumara dhaabbatate deemsate yoo tulfatteen ta'e nama khayrii qabuuf nama sodaa rabbii qabu bira yoo dhaabbatteen ta'e namni sodaa rabbii qabu akkasiin godhu jechuudha. Ati yoo fakkeenya jechuudha ani durriyyee hojii yoo nan oode kanan itti heerumallee durriyyeedha. Kan qarshillee na nyaatee deemu durriyyeedha jechuudha. On durriyyee faana ka deemu ta'e yoo durriyyee heerume ta'e yoo nama dammoo akhlaaqa gaarii qabu heerumee nama diinii rabbii jabeeffatu nama islaamummaa ofii jabeeffatu rabbiin isaa sodaatu yoo kan inni heerumu ta'e dammoo jechuudha. Namni sun anas jabeessee na qaba jechuudha. Gannan gatu jechuudha. Durumaayyuu nuti dhaabbata teenyan tolfanneetoo jechuudha. Nama hin taane horumnaa jechuudha. Garuu nama gaarii yoo nan heerume ofii kiyyaa bichaa miti obboleettii kiyya gaarii kaniitiin jechuun rabbii ishee sodaattu kan akhlaaqa qabdu waan arge jaarsa keessattuu nan daaraa jechuudha. Yaa heerumtu rakkoo hin qabu. Wallaahi duniyaa tanarra hoggaa meeqan jiraadha. Karaa intalti sun fakkeenyaaf mana dhibbi keessaa paarsantiin 95 akkuma re'ee jechuudha. Dantaa ofii qofa lallatti. Amma re'ee yeroo argite yeroo rooba osoo duuteeti gadi bishaan gadi waan hundaatu re'ee waan badaan jaalattu jechuudha. Qub jettee ofeeddi. Dhiirri yeroo amma dhibbi keessaa paarsantiin 95 dantaa ofii qofa lallatti malee ofii boqonnaa barbaaddi malee jaartii ofiiti boqonnaa hin barbaaddu. Dhiira akkasii argachuun immoo baay'ee ulfaataa jechuudha. Nama gara Kilimanjaaroo bahee jechuudha. Dhiira akkasitti haqa kan kee hunda si eegee si waliin jiraatu argachuun jechuudha. Bara osoo atasiin itti xaartu asii itti laffaatu ulfa gara baadhattee daa'ima dugda baadhattee zambeelii harka qabattee oduu ati isa horattu inni deemeetiin bar sirratti asii sholoq si jala jedhee si jala bayeetiin waan biraa sirratti dalagaa bar dubartii biraa fuudhee sirra galaa bar. Koo warroota jinjanaa immoo WhatsAppii keessa wajjin buluudha. Kariira akkasiiti osoo hin taane bakka dhaabbattuu fi bakka keerii yoo oolte nama keerii qabu argatta. Dhiira keenya qaqqaalidha nurratti na jalaan tuqin habiibtiti yaa lubbuuti yaayuu jechuudha. Fiidaanan godhaa fi Mammadun keenya qaalidha akka dhiira warra kaanitii miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf na harkaan tuqina ishii Bodo gongaraayyuu qabaateedha dubartii jabduun dhiira jabeessitee qabde taanan ni sirreessiti jechuudha. Namni kan sirreessu dhiirri tokko kan akkamitu jira beektaa dhiirri tokko kan dubartii tana mataa irra ol bayeetiin sirna abbootii kennaa jechuudha. Jaarraa kunoo akaakilee abaabilee kennaatiin bulchuu barbaadu hin jira miti ukkaamsee akkasiiti jechuudha. Kanaafuyyuu wala sheekii ta'a wala shakshakii ta'a wala qeensii ta'a. Se dubartii guutee fi bulchaa fedhii dubartii guutee bulchaa in kanaafu afur fuudhu qaba yaa rabbi ka afur fuudhu ka shan fuudhu naa hirin jechuun danda'u anamma yaa rabbi dhiira na tumu naa hirin jedha anamma an jaarsa nama tumu ni jaaladha nama dhiira nama tumtu ni jaaladha maaliif tumaan tokkoffaa qoraasuma dubartiiti lammata ammoo akka tuuf hin daganne si taasisa sadaffaa ammoo akka jajjabaattuu fi akka isa sodaatu si taasisa shanafa marfafa ammoo jechuudha injira miti bakka maalti na jedhu akka si jaalatu jechuudha nama jaalatu lolanii jechuudha nama jaalatutti kaa'u gabii kana ta'e ani abadan ollaa masaanuun jirtu rabbi nan bulchin yaana ollaa masaanuun jirtu rabbi nan bulchin auzu billahi maaliin malaa dhebbachiiti yaada kan koo adafaateen na hubadhu biriitti kee qaarii takka bichaan dubbadha. Yaanni kan koo namni sun nama keerii qabu bira yoon dhaabbadhee nama keerii qabu heerumeen ta'e abbaan manaa keessuun nama gaarii yoo ta'e fakkeenyan si kaasan inni takkaffaa irratti waan diinii ofii beekuuf haadha manaa ofii akka shariyaatti adaba siif galee takka jedha sitti lammaffaa irratti dammoo ani isa heerumeera miti
inni ana seeran qabachuu hin danda'amiti erga ana seeran qabachuu danda'e fakkeenya obboleettiin tiyya takka obboleettiin tiyya musliimaa takka jechuudha. Heeruma dhabdee dhiirri waddadeera parsantii 100 keessa parsantiin 75 dubartiidha waan ta'eef addunyaa tanarratti jechuudha. Haqiiquma wallaahi akkuma saayinsii tuttuu jechuudha. Dubartii lafarra guuttee jirti waan ta'eef jechuudha. Amma obboleettii tiyya musliimaa san ofitti fidee abbaan manaa kiyya yoo jaalate abbaa manaa kiyyatti fuudhe wallaahi jannatan argadha malee jahannaman argadhu jechuudha. Garuu dammoo jechuudha. Yoo intalattii sun an inaafee isa bichaa bulfadheetuma loleenituma itti nyakeetuma jechuudha. Manatti sagalfadhe intalattiin ani silaalaal jechuudha. Akka isatti hin horumne godhe suni intalti sun yookaan ilmaa abbaa malee yaanii zimbee jettee bakka irra dhalti jechuudha. Ilmi sun garuu osoo nama diinii qaburraa dhalatee biyya bulchuu danda'a jechuudha. Islaamummaa babal'isuu danda'a jechuudha. Wallaahi yoo haadha jechuun isaati waan isin dubbataartu dhageeffadha uummata michi haadha faate jedha jala yaa'e waan isin dubbataartu dhageeffadha uummata rashanama. Isi dhuguma haadha faateeti wallahi masaanuun jibbii yoo ati rakkatte si faana kan rakkattu yoo ati deessi kan si anka bakkabdu atillee yoo taraashee kan anka bakkabdu yoo abbaan manaa keessirraa achi buzoo deemu wajjin sanaa garuu dhiirri gisee ammaa dhiirri jettanis moo dhiira meseenjara immoo keessa wajjiniin busta yoo ta'e dhiira jinjanaa yoo ta'e dhiira akkasii yoo argatan ta'e meseenjari keessallee hin bulu garuu ammoo jechuudha masaanuu Allah yargi yoo ati jette si anka bakkabdi jetti iyyuu bar anda etaan isiisaa goddanyaa baafachuu waan ofiiti widdiidha. Goddanyaa baafachuu widdiidha. Fakkeenya hiriyaa takka dubartiin an qabadha yoo ta'e hiriyaan suni sharrisitti yaaduu dandeetti. Garuu masaanuu yoo taate dammoo jechuudha masaanuu suni simmiitu maaliif simmiin si fakkaate takkaffaati qulqullummaa keetii itti deemi lammaffaarratti dammoo jaarsa kan kiyyaa jaarsa shiiti jaarsi shii jaarsa kiyya namatti tole wallaahi. Wallah na dhageeffadhu si kima waan tokko sume jedha dhageeffadhu namichi wayitiin ganda kenna namicha bakka malee kana wal jaallatan du'anii qabeenya bakka lama qabaa haftaamidha namichi hin fuudhuun barbaada jedheeni fuudhu barbaada jennaani fuudhi rakkoon qabu jetteen akkuma kan kee kana mootee sita jechuudha fuudhi jetteen aganatti ishi jedhee gaafa kaan ni fuudhe kadhatee sargii godhatee waa hunda qopheeffatee yeroo inni isii kadhatu kanas waama hunda qopheessitee uffiftee shittoo afuuftee fi zana gootee baafti. Gaafa galgala isii fuudhuuf bahu kanallee inni zana gooteetuma dhixxee baafte. Achi ilaali ka gizee inni hoohoo jedha hamoommanni gooroo qaqqajeelu ummata keessaa lafa ol kaatee akka waan budaa nyaattee kanatti lafuma kanarra gangalattee akka lukkuu liqimsaa muranii kana. Maali kun gaggabdoo qabdi jedha kun ammoo jinni tutti ka'e jedha. Izi laalika hamoommota achi idaayyaa fuudhee achi as ka'u asii indaganaa tan ammoo duutuu badhatanii fuulatti hin bayan. Dadhabina kaa dadhabina duruma yoonan itti fuudhu san waan danda'een. Afaaniin jetti malee tama saanuu jaalattu hin jirtu na aman. Afaani malee. Wallaahi nan jaaladha. Isuma wallaahi. Rabbiin warra jaarsa kee dubartii takkaan bultiin nama iruu danda'u haa godhu nuti bichaan. Kalaas ati jaarsa keetii eeyyoo misumeetii yanuu hin eeyyamnu jechuun mataa kiyyaa hin fedhu masaanii. Ati eeyyamte ta'e kalaas haa fuudhu jaarsa keetti buusisi. Dubbii kana jala kufiinta isaa lamaan miseeneera dubbiin baay'isnu carraa isaaf kennina waan ta'eef. Rabbiin jaartii afur qabu sitti haa qabu aamiin jedhe. Allahu akbar. Wallah so kama saanu qabutti ka heeru mutaateeti nama meeqa wallahi ka kunoo ila riifti vaalii wannoo qabu jechuudha finfinnee keessaa fooqii maal qabu na kadhatee jechuudha do'ee sagal gubadha malee jedhee dide wallahi amma haati faate abdii gudatteerti heeru warraa namni danda'ee fuudhu hin jiru kanaaf akkana haasofte. Waan ofii gara nuti jabeessisaa jirti bar warra dhiiraa wallahi nuti gorsaa jirti bar. Ani moo warra dhiiraatiinis dhaamsata kan nama siyaama ammadoo biyya arabaa irra jirtu biyya keessa jirtu. Kaniitiin humna dubartiitiin bultan. Kaniitiin haqa dubartiitiin